isinumti koomeen isinirraa qaba. Malqa hudduu nyaattee malqa lafaanitti nyaachuudha. Eegaa ture. Egaa siidni gaafasi. Siidaan ni gaafasi. What? Siidaan nagala fattee lalaa baateedha. Gaafii dabusee. Malqa hudduu nyaattee lafaanitti nyaachuudha beekaama sana. Shayxaana naan jennaan nama deemu. Woy. Gaashee inni sin lama qabeettan immoo ana. Isaan dudubbarra baatan inni sin lama qabeettan ana. Akkasitti nama badhaa. Kan hin jedhe amma miidiyaa TikTok jedhamu buufannaa. Miidiyaa TikTok jedhamu hiriyaan koo tokko natti himeera. Akkamitti feemasii taate jennaan lan godheetti himeera. Bakka kana booddee miidiyaa TikTok jedhamtu buufadhaa. Beekamtiin dhufe qaba. Beekamtiin akkasuma kanas. Ittiin deebi'a. Amma qophoofsaniitu walii daanyaan galatooma ani sirbuun dhufe sakandii kudhanii nan sirbaa. Erga sakandii kudhanii sirbeen booda qabxii jechuudha. Kudhan keessaa 20. Asham. Hai. Kabika. Asham. Maaf kabajamne moo daanyaa singidduun. Silaa dubartii irraa carraan qabu. Wal maata. Asham. Amma wanti hundinuu baasuu dhiira waan ta'eef beekamtii argachuudhaaf dirqama maal gochuu qaba? TikTok buufachuu qaba. Jabaadhu. Aloo. Maal jettee miidhatti ni beekamtii namaa kennitu? Amma wanni barbaachisu beekamtii qofa miti. Yoo nama beekamtii fudhadhe booddee beekamtii sun dhabamu. Maal rakkoo qabaa eegaa? Kananaadhis. Ayyee. Maal jettee maqaan isaa? TikTok. Waan jiru naadhis ati abshir. Ati akkamitti beekamte? Eenyuun fa'i arrabsite gaa namootatti arrabsite irraa godheen warra kan arrabsa. Beekamtii fedha kaan. Ayyee. TikTok banadheera. Amma eenyuun gad deebisa. Haroo jedhan tokko. Nama 800 faa qabatee ta'a malkan. 800 haroo jedhe ta'a sun hin dhufa. Si harootti wal maataa tokko naa fidaa. Sheelfee taphtaaf kanas maqaa qabila. Haroo naa fidaa. Fuwaadini naa fidaa. Gudii fi argitu fidaa. Gudii fuwaad gudii haroo argitu naa fidaa. Asliitti tokko saa fidaa lafa mukatti hin jiraate. Maakis naa fiti. Osaan fidi hunda siyyuu. Gaddeebisaa footoo fi gaddeeffannee irraa ammata. Maalan jedhaa kiliboo irra kaa'een beekamtii argadhaa. Hadda suuraa jalaa gaddeebiseen nama 2,000 argadha. Bor jaarsi maanguddummaa jedhamee dhufama nama 2,000 argadha. Kunaafuu beekamtii argadee. Akkasii deemaa namoonni isin kabaju deemaa na jala. Haroon kuni kan isin agartan suuraa irraa gaddeebise. Akka inni Baangilaadesh irraa dhufe hin beektaa? Anatu beeka. Maakii Jarman irraa dhufte. Ustaazan isaati. Namni suuraatti argartan kun gadi garagalee maqaan isaa Ustaaz Hamzaa jedhama. Qinxii isaa aslii isaa Jarman. Aslii Madagaskaarii dhufe. Fuwaadii maalla gaafatu jiraatu hundee si beekamiti ma. Albeellaa irraa dhufe. Ana qofa ka qulqulluun. Taasisaa godhi fitii jala kan. Wal maatta. Amma kana ta'e Mubaarak Musammaati isas gaddeebifna. Bala. Mubaarak Musammaa tajaajilni dhufe acheensaa qaccee biraati. Kanaafuu nurraa gora. I am teacher of English language. Fiteeraan. Kol fudhatamiti wal maklee haadha si. Good job. Okay, thank you.